Akkam jirtu kabajamtoota keenya kun yoo ifteek YouTube channel artii arfaffaa 3D AutoCAD design keenya walitti deebinee kanaaf sinillee subscribe like gochuun nu jajjabeessaa sin jennaa kallattiidhaan gara AutoCAD keenyaatti taasisnaa AutoCAD koo banadheen jiraanii yoo bananne ta'e sinillee banachuu hin dagatina. Kanaaf deemnee faayila keenya jijjiirrannu gara 3Dtti. Kun ofiisaa jijjiirra jira open godhachuutu nu hafe malee. Open erga godhanne kun ortogonaalii banachuun dagatinaas kanallee laayinoon kun baduu qabu UCS jechuun dagatina XYZ sun akka achi ka'urra origin irra keewwattu kallattiidhaan gara projektii hojjetannu taasisnu projektiin hojjennu irraa ishii kanadha boksii skeerii irraa hojjetamte kanarratti masqaliitu hojjetamee jira akka akkamitti hojjenna kan jedhudha akkuma dura argitan kana square kuno 22 kallattii hundaanuu XY X fi Y irraan 62 dha Z 44 nu laatameera kanaaf kana kaafannaa jechuudha jalqaba boksii 2D kanaaf gar kana 22 kana haga kana 22 kana haga kana 22 yeroo sadi 66 ta'achuudha kallattii arfaniinu 66tiin square hojjetannaa jechuudha laayinii keenya kana Xin keenya meeqadha as kana 66 dha enter gar kanallee 66 nu laatameera enter gar kanallee 66 nu laatameera enter as kanas 66 nu laatameera enter kuno escape jenne gaaf kuno nu dhufee jira 66 dha square dha kana extrude godhachuun dura garuu join godhachuu keenya dagatina Adi yoo jettan extrude godhu join yoo goone kanaaf kanammoo hunda isaarra akkas gochuu waan taata akkana goone enter yoo jenne join nu godhe jira jechuudha kanaaf amma kallattiidhaan select goone object keenya enter gaafa jennu kunoo nu fide jira kana meeqaanii ishii kana boxi kan jala kana hojjenna 44tiin extrude godhanna jechuudha gara toppitti way gara zedditti jechuudha meeqaan 44tiin enter jenna jechuudha kuno boxi kana kaafanne jira ammoo kan kaafannu masqalii irra keessa jiru kana dhafannoo irra keessa jiru kana kaafanne maal goona walitti join goona jechuudha qal'aadha kun immoo kamiinidha masqaliin kun 22 dha kanaaf fageenyi kanaaf kana jidduu jiru fageenyi kanaaf kana jidduu jiru fi fageenyi kanaaf kana hunda saara naannoo jiru meeqaanidha 22 dha jechuudha square dha hundi isaa waan ta'eef isa hojjetannaa jechuudha amma kana masqalii kaafachuuf amma asiitii kana asuma akkuma kana kana meeqaan 22tiin kana interaction keenya waan keenya meeqa gara kanaatti 22 ammallee enter gara kanallee 22 enter gara kanallee meeqa 22 enter gara kanallee meeqa 22 enter gara kanallee gara y tirre 22 enter ammallee gara kana 22 enter gara kanallee ammallee 22 enter gara kana ammallee 22 enter ammallee gama kanaan 22 enter gara kanallee 22 dhufna jechuudha ammallee enter achi dhufne gara kana 22 gaafaraan bakka isaatti nu galaa jechuudha kun escape jenne gaafaan kun masqalii kana hojjetanneerra akkuma argitan kana maal goona extrude godhanna jechuudha kallattiidhaan maal goone join godhanne join godhanne booda wal faana select godhanne point tokko isaan faatu enter jenna join nu godhe jira extrude godhanna jechuudha gara z direction itti achi enter kuno meeqaan nu laatame extrude kan godhan masqalii ishee irra keessa jiru kana kaafanne maal goona extrude gara kam gara gadi asiin gadi godhanna jechuudha gara negative Z direction itti jechuudha meeqaan 86 jechuudha 86 kuno kanaaf kana hedduu kan jiru 86 ta'eef 86tiin extrude godhanna jechuudha 86 enter kuno akkuma argitan hojjetannee jirra kanas kaafannee jirra kuno masqaliidhaan nuti kaasne akkanatti join yeroo goonu sin agarsiisa kanaaf as kana dhumne South East isometric keewwachuun dagatina jennee ture hanlee dagadheen ture garuu kanaaf maal goona move godhannaa jechuudha move goone join godhachuun dagatina kanaaf join godhachuuf akkana maximize godhattanii
enter jettu. Kanaaf si kanammoo bakka sagashachuuf kana centerii argachuu qabdu jechuudha. Central point keenya argachuu qabnu kan kanaa fi kan kana mid point keenya argan. Mid point isaa fi isaan fida kana irra keessan kun mid point na laateera. Kan kanas maalan godha mid point isaa gara irra keessaatiin nan barbaada jechuudha si. Kan kanallee mid point on argadha. Mid point na laateera kun akkuma argitan kun wal qabatee jira jechuudha. Kun kallattiidhaan kun masqalii kan fakkaatu kanas kanaan jijjiirraa akka seeraan argamutti relax irra kaaseen control irraan kaa kan akkuma argitan kinoo kaafanni jira masqaliidha kan irra jiru kunoo kaasni irraa amma compare godhan wal bukkee qabannu kan hojjennee fi kana kunoo maa garaagarummaa hin qabu southeast irra keenyas kana amma wal bukkee qabne ilaalaa jechuudha objecti keenya kun amma garaagarummaa hin qabu akkanatti haala salphaatiin hojjechuu dandeessu. Kanaaf AutoCAD designing 3D keenya amma illee itti fufee jira ganaa kun jalqabadhaan introduction dha ganaa biloonota garaagaraa akkamitti akka design goonu waan baay'eetu jira ganaa mana illee akkamitti akka design goonu waan baay'ee isinitti agarsiisa kanaaf na hordofaa. Kanaaf amma objectoota salphaa ta'anidha kanan isin agarsiisaa jiru akka sirriitti understand akka gootanii fi kanaaf gara projektii gurguddaatti seenuun keenya hin oolu waan ta'eef kanaaf seeraan hordofaa nu jajjabeessuun dagatiina vaariyaalii nu bahan jiru viidiyoon koo vaariyaalii na bahan jiru sinillee na jajjabeessa share godha subscribe illee gochuun na jajjabeessa sinin jedha nagaatti sinin jenna.